Jalo dale garmame yabbata toli. 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 Garmame mo jadu gama farda. Garmame mo sibila marama. Rakkoowwan saamichi lafaa Oromiyaa dhalche keessaa muraasa. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aatiin rakkoowwan saamichi lafaa Oromiyaa lammiilee Oromoo irratti fide keessaa muraasa irratti xiyyeeffanna. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo yoo taatu, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessuun Gurmeechaa Gammachuuti. Itti dhiyaadhaan affeerraa keenya. Garmame mo biyya goonni jaare. Garmame mo akkamiin nyaarama. Naannoon Oromiyaa Itoophiyaa keessatti naannoo bal'aa fi guddaa lammiilee Itoophiyaa waliigalaa miliyoona 120 ol ta'u keessaa kan harka 3 ol keessa jiraatu ta'uun hin beekama. Kan nama dhibu garuu uummanni Oromoo naannoo isaa kana keessatti rakkoon saamicha lafaa gama hedduu isa mudachaa jiraachuusaati. Barreeffamni kun saamichi lafaa maal akka ta'ee fi akkamitti Oromoo irratti rakkoo akka geessisaa jiru qorannoowwan adda addaa irratti hundaa'uun ilaalla. Imaammatooti kanaan duratti bahan akkamitti saamicha lafa Oromoo irratti raawwatame seerawaa taasisuuf akka hojiirra oolan, kunis rakkoo yookiin yaaddoo ikooloojii akka uume, dhumarratti dhimmicha furuuf maaltu godhamuu akka danda'u ilaala. Yeroo hedduu saamicha lafaa yoo jedhamu hin dhaga'ama, garuu maal jechuudha? Muuziqaa ce'umsaa kanatti aansuun kan ilaallu ta'a, nu faana bu'aa. Garmame mo gachana farda. Garmame mo daween qabattu. Saamichi lafaa haala mootummoonni yookiin koorporeeshiniiwwan adeemsa sirrii hin taaneen yookiin mirga uummattoota buleeyyii fi abbaa qabiyyee yeroo dheeraaf osoo hin ilaalin humnaan lafa bal'aa itti qabatan jedhamee ibsamuu danda'a. Haalli lafti itti fudhatamu kan saamicha lafaa jedhamee beekamu kun gama mootummaa fi maxxantoota lafa uummataa saamaniitiin maqaa addaa dogoggorsiisaa fi hawwataa ta'een akka qabu immoo dagachuun qabnu. Maqaa kanneen keessaa beekamaan qabata misooma jedhuun raawwatamuu akka baratametti dhaabbata yookiin investara biyya alaa lafa bal'aa bitatu yookiin kireeffatu kan of keessatti hammatu yoo ta'u, yeroo baay'ee faayidaa mataa isaaniitiif kaffaltii gatii gabaatii gadi ta'een shallagamee fi lafa fudhatu. Guddinni dinagdee saffisaa garuu immoo haqa qabeessa hin taanee fi madaalawaa hin taane jiraachuurraa kan ka'e, akkasumas fedhiin meeshaalee akka midhaan nyaataa fi beeladaa babal'achaa dhufuu isaaniitiin saamichi lafaa biyyoota guddachaa jiran hedduu keessatti dhimma babal'ataa dhufe ta'uun waan sadarkaa addunyaatti beekamu. Itoophiyaa keessatti gaaffiiwwan lafa babal'aa fedhu kunneen dhaabbileen dhuunfaa fi investoroonni biyya alaa abbootii lafaa biyya keessaa salphumatti buqqisanii guutuu Oromiyaa keessatti lafa hektaara miiliyoonaan lakkaa'amu mirga qonnaa akka argatan gumaacheera. Saamichi lafaa kun Oromoo irratti rakkoowwan akkamii fide waan jedhu itti aansuun ilaalla. Garmame mo ilmi gadoon bulu. Garmame mo gadaasin qabatu. Saamichi lafaa dhiibbaa hamaa jireenyaa fi mirgoota namoomaa uummata Oromoo irratti qabuutiin yoo ilaalamu miidhaa tarreeffamee hin dhumnetu jira. Saamichi lafaa yeroo baay'ee buqqa'insa yookiin fedhii malee bakka biraatti qubsiifamuu kan fidu yoo ta'u, kunis hiyyummaa fi eenyummaa aadaa, afaanii fi qe'ee ofii dhabuu hordofsiisa. Haalli kun keessattuu Oromiyaa keessatti ifatti kan mul'atu yoo ta'u, sababuma kanaan sirni qonna aadaa kan uummanni jaarraa hedduuf ittiin jiraachaa ture jeeqamee oomisha qonna qeenxee yookiin moonokaalchar kan galtee industirii ta'ee investorootaaf maallaqa argamsiisuun bakka bu'aa waan jiruuf qonnaan bulaan buqqa'utti jira. Kana malees keemikaalli galtee qonnaatiif hojiirra oolaa lafti dhiqamee gabbinni biyyoo akka gadi bu'uu fi hanqinni fi faalamni bishaanii akka uumamu godhaa jira. Kana malees investoroonni hedduun qabiyyee fi qabeenya namootaa maqaa misoomatiin yeroo fudhatan humna yookiin dirqisiisuu waan fayyadamaniif hanni uumamuu danda'a. Haalli kunis warra lafaa fi qabeenya ofiitirraa buqqa'an irratti rakkina diinagdee dabalataa hamaa fida. Wanti garmalee dubbii kana caalatti hammeessu ammoo humnoonni siyaasaa saamicha lafaa daran babal'isuu keessatti gahee guddaa qabaachuudha. Fakkeenyaaf labsii eegumsa investorotaa jedhamuun beekamu
seerri bulchiinsa Addawaayii duraanitiin kan tumame yoo ta'u, investoroonni biyya alaa yookiin investoroonni biyya keessaa hin taane lafa harka mootummaa jiru dhoowwaa tokko malee akka argatan kan godhe yoo ta'u, haala akkanaatti fayyadamuudhaan namoota naannoo lafichaa jiran irratti bu'aa gaarii hin taane fi haqa qabeessa hin taane akka fidu kan ayyamu ture. Kunniin fakkeenyota muraasa kan siyaasni saamicha lafaa babal'isee beekamtii fi mirga uummanni buleessu yookiin indigenous community handhuura biyya isaa irratti qabaachuuf malee danqu kan tolchu yoo ta'e, investoroonni alagaa kunniin akkuma salphaatti lafaa fi qabeenya uumamaa bakka bu'aa hin qabnetti akka fedhanitti akka qisaasessan kan taasise ta'uu kan calaqqisiisanidha. Dhaalee garmaame yaabbata tolii. Oromiyaan biyya hawaasni adda addaa sabaa fi sablammoonni fi hordoftoonni amantaalee hedduu keessa jiraatan taatus waggoota dhiyoo asitti garuu laftii fi qabeenyi uumamaa Oromoo namootaa fi dhaabbilee daldalaa qabiyyee isaanii Oromiyaa keessatti garmalee babal'ifachuu barbaadaniin saamamuun akka malee dabalaa dhufeera. Misooma hoteelota riizoortii qananiirraa kaasee hanga daldala qonna indastiriitti hojiiwwan kun jireenya uummata naannichaa irratti akkasumas naannoo faaluudhaan miidhaa guddaa geessisaniiru. Gabaasni tibbana oduu irratti bahaa ture akka mirkaneessutti Oromiyaa keessatti waggoota muraasa darban keessa lafti hektaara miliyoona 4 akka saamame beekameera. Uummanni Itoophiyaa parsantaa 40 gadi hin taane Oromiyaa keessa akka jiraatu yoo yaadamu, saamichi lafaa fi qabeenya uumamaa kun miidhaa hangam guddaa akka uummata irraan ga'u tilmaamuu dandeenya. Dhimmi saamicha lafaa Oromiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota biroo guutuu Afrikaa keessa jiraniifillee taatee yaaddessaa fi sodaachisaadha. Saamichi lafaa adda durummaan kan hojjetu yaada dantaan dhuunfaa lafa itti fayyadamuu fi misoomsuurra kanneen dantaa dhuunfaaf hojjetantu caalatti beekan jedhu yoo ta'u, kunis dantaa fi mirga uummattoonni buleeyyiin laficha irratti qaban yoo balleessellee rakkoo miti jechuurraa madda. Mirga namoonni akka aadaatti lafichatti dhimma bahanii keessa jiraatanii fi jireenya isaaniif irratti hirkataniif gatiin kennamu hin jiru jechuudha. Dantaa fi fedhii hawaasa naannoo tuffachuudhaan dhaabbileen daldala idil addunyaa yookiin multinational corporations hojjimaata seeraa dadhabaa yookiin laafaa ta'etti fayyadamuudhaan lafa bal'aa gatii gabaatu gaditti yeroo tokko tokko immoo bilisaan argachuuf dhiibbaa akka taasisanii fi ittiin milkaa'an hubatameera. Adeemsi kun immoo lammiileen naannichaa carraa lafa qonnaa fi mana jireenyaa isaan dhabsiisee hojii jaarraa hedduuf ittiin jiraachaa turan beekumsa guddaa itti qabaniin of danda'anii akka of hin jiraachisne akkasumas jiruu dansaa akka hin jiraanne godheera. Kanarraa kan ka'e bakkoota saamichi lafaa fi qabeenyaa uumamaa itti babal'ate keessatti mormii fi fincilli uummataa babal'achuu danda'eera. Waldhabdeen baay'ateera. Hongee fi hiyyummaan naannolee sochiin akkanaa itti baay'atutti babal'atee uummanni guutuun naannichaa adabbii naatu malee saaxilameera. Akkuma beekamu akkuma carraa ta'ee ce'umsi gochoota naannoo miidhaa raawwachuurraa gara misooma itti fufiinsa qabu gaggeessuuf taasifamu irratti hubannoon akka gaariitti dabalaa dhufeera. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaa keessatti kunuunsi naannoo fi qabeenya uumamaa suuta suutan babal'achaa kan jiru yoo ta'u, kunis balaa lafaa fi qabeenya uumamaa irratti waggoota dhiyoo asitti mudataa turerraa hagam tokko boqonnaa argachuu dandeessiseera. Fakkeenyaaf dhaabbileen akka Trees for Global Benefits jedhaman kan piroojektota bosona deebisanii dhaabuu karaa manneen barnootaa guddisuuf yaalaa jiran kaasuun ni danda'ama. Kanaanis dandeettii dhaloonni gara fuula duraa balaa lafaa fi qabeenya uumamaa dandamachiisuudhaan kan amma fayyadaman caalatti fuulduraaf bu'aa dinagdee guddaa akka argamsiisu abdiin jira. Wanti nama dhibu garuu guddinni saamicha lafaa mudaterraa kan ka'e haala kana dafanii sirreessuuf rakkisaa akka ta'e hubachuun misha. Ta'us furmaata yeroo gabaabatiin jijjiirama qabatamaa fiduudhaan dura wanti yeroon fudhatamee irratti hojjetamuu qabu imaammata hunda galeessa hirmaachisaa fi bu'a qabeessa ta'e baasuun akkaan murteessaadha. Kana irratti imaammanni bahu hangam murteessaa akka ta'e kan itti madaalamu tattaaffiin uummata Oromiyaa lafaa fi qe'ee isaarraa buqqa'ee fi kasaaraa irra ga'eef beenyaa kaffaluu hammam kan jedhudha. Beenyaan amansiisan miidhaa armaan duraatiif yoo hin shallagamin imaammata biraatiif balballi banamuu hin jiraatu. Yoo balbala kachachalaa ta'e malee sun immoo yeroo isaa eeggatee seeraa fi seenaan gaafatamuu akka ta'e yaadachiisuun barbaachisaadha. Kanaan ala gara laafinni maqaa misoomaa fi investimentiitiin lafaa fi qe'ee ofii kennee deegaa fi gadadoof nama saaxilu hin jiraatu. Rakkoowwan saamichi lafaa hordofsiisu hanga tokko eega ilaallee maal gochuutu fala waan jedhu haa ilaallu.
dhimma rakkoo saamicha lafaa bifa danuu qabu kanaaf furmaata gochuun ulfaatus mootummaa fi ijaarsawwanii fi sochiiwwan hawaasa rakkoo kanaaf saaxilamee gargaaran irraa yoo xinnaate tattaaffiiwwan gara furmaatatti qajeelchan armaan gadii kunniin sirriitti eegamu. Tokkoffaa seera ifatee kan mirgoota namoomaa bu'uuraaf bakka guddaa kennu keessattuu uummanni buleeyyiin akka lafaa fi qabeenya isaarraa hin buqqaaneef wabii ta'e tumuudhaan hojiirra oolchuudha. Akkasumas mala hojiirra oolmaa seeraa fi imaammata sirrii ta'een raawwachiisuudhaan miidhaa fuulduratti mudachuu malu hambisuu irratti xiyyeeffachuudha. Lammaffaa istaandardii idil-addunyaa kan akka Fair Trade Certification yookiin haqa qabeessummaa daldalaa mirkaneessuu hundeessanii hojiitti hiikuun rakkoo saamicha lafaa fi qabiyyee namoota alaa kan naamusa maleessummaa fi akka maleetti fudhachuu beekaman ni xiqqeessaa deema. Dhumarratti qooda fudhattoota investoroota yookaan misoomsitoota alaa kanneen akka dhaabbilee daldalaa idil-addunyaa fi uummata naannichaa yookiin hawaasa lafarra jiru gidduutti tumsa dantaa fi faayidaa waloo qabu tiksuu danda'u tolchuu fi gabbisuudha. Kunis hirmaannaa qooda fudhattoota gamaa fi gamanaa gidduutti taasifamuun kan galma ga'uu danda'u yoo ta'u sochiiwwan qonnaa itti fufiinsa qaban deeggaruudhaan tattaaffii kunuunsa lafaa fi qabeenyaa jajjabeessuun maddiitti hambaaleen aadaa afaanii fi duudhaa ummatichaa akkasumallee ardaaleen jilaa akka tikfaman godha. Deeda karsaadha. Walumaagalatti tooftaan saamicha lafaa Oromiyaa keessan qabiyyee babal'ifachuudhaan Oromoo buqqisuu fi akkasumas daangarraa dhiibuudhaan Oromoo fi Oromiyaa humna siyaasaa fi humna diinagdee bicuu ta'etti jijjiiruuf taasifamuu milkaa'uu hin danda'u. Ta'us yeroof gaagama lafaa fi lafee akkasumas rakkoowwan akka hordofsiisuun yoo ta'een alatti armaan booda haala fulla'aa ta'een Oromoo gadi cabsuun akka hin danda'amne beekamuu qaba. Saamichi lafaa Oromiyaa keessatti rakkoo hidda gadi fagoo qabu waan uumeef qabsoon kanaan wal qabatee waggoota kurna hedduuf odoo addaan hin citin itti fufee jira. Saamichi lafaa kun miidhaa dhaqqabsiisuu qofa osoo hin taane bakka tokko tokkotti duguuggaa sanyii waan hordofsiiseef xiyyeeffannoo uummata buleessaaf taasifamuu akka qabu akeekkachiisuun barbaachisaadha. Saamicha lafaatiin kanneen manca'uuf saaxilamoo ta'an uummattoota buleeyyii laficha irratti seenaa aadaa fi duudhaa tolfatanii hariiroo jabaa ayyaantummaa lafichaa waliin tolfatan ta'uun xiyyeeffannoo addaa argachuu qaba. Dhimmi kun xiyyeeffannoo barbaadu yoon argatin akkuma amma kutaalee Oromiyaa keessattuu argaa jirru rakkoo nageenyaa kan dhashuu fi walitti bu'iinsa walxaxaa kan hordofsiisudha. Rakkooleen saamicha lafaatiin dhufan beenyadhaaf fayyifamanii rakkoolee wal fakkaatuuf fuulduratti illee akka mudanne tolchuuf qooda fudhattootaa fi hawaasa hirmaachisanii seeraa fi imaammata walqixxummaa mirkaneessuu kan haqa qabeessa ta'ee fi akkasumas lafaa fi lafee Oromoo tiksuun gadi ba'uun Oromiyaaf birmadummaa fi nagaa fida. Gaanfa Afrikaatiif tasgabbii argamsiisa. Xumurree horaa bulaa. Muko nyaanni baksaadha kan dhugutti tuura goriilaani eenyuma goree mana keenya dhabe. Goriilaani eenyuma goree mana keenya dhabe. Goriilaani Eenyuma goree mana keenya dhabe duruu beekta. Eenyuma goree mana keenya dhabe. Goriilaani Eenyuma goree mana keenya dhabe duruu beekta. Eenyuma goree mana keenya dhabe.